مجيد ممالي مجود سنجرو الدبور كنا فيديو ورا بدي نما فيديو كي كان ورا بدي ربي تزيد وياك بتزيد والله نزيد فيديو كي كان مالك يا جبت إني نفسي تجري جد نبني بلانكي جتني فيديو كي ورا بدي وياك يا ما فندق أنا بيت والقافل عارفي كتير وكان جت كتير من ورا بدي فندق أنا بيت والقافل ورا بدي أنا بنكو إنت تقولي كي مدي جودا أنا جالس يجري وأنا سليم يجري أقوي سير سينا ما جفت لي وان كان يقدر سيجرا مي أسيجرا سينا أقول وان كان يقدر سيجرا أس والدراما ما بوتسي أصلي يوم كان ولينا سينا في زمان سبوا يا فردوجتك إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والله دكارا كنت أزرع كيفدا كاليس أصلي بروفي غونة إفيل بروفي غونة كيفدا ولين دبنا أصلي لوان كنا دبته ولين أسوينه أنا كيس بوفي كلا وانا كده ما تبي بو يشوفه mal tu boy chalo mitayo mitayo koi bado astagfirullah yezi bone isipane intersi bida na bone kamna wana asini chuda wali na asini asini le wanje wankana akana rakon kabu wala jira inami gidi tasgabbe sini kuma chuda wana mo fide isi ko chuda ona Jamila kile himeru fa dingere wani sibochi kama ni Jamila ne bigeru fa de grupi ma sibochi zame wana wabochi kama yes man fida ayen fida kun Osman ni isa fida ani yofani tabaje msika tuturaba tena la gefatu mali wani to kwa bazara suta dubatu ya jarjara wani tawjir figale suta mo anjir hunda yuduban kani akana ma grupi asra rakabne walina hasoyne mal tusibochi safideme la kamaji finaki himte wasa minta kama mali ture dedi gangal jujal kabejeri yomi rasikaba Amata toko naga amata toko bena toko no karo distanangere jete dugati karo distanangere jandu edi amata kena wali karo distanangere ergasi le namnu duma jiraman kota dustan Instagram ni du jiraman kota dustan mani ge dugarab dumde duga jirti kesa wali nasu nama Costa Angela rabbit even nama sagaleti wala belle rabbit even nama frank Angela nama tufadia amma robot inna dege fatuma awandi wagatu kugutu kachalise banka wadde fanki yetrukke haditani kesuwan tasgabi fudade chalise fi tori sitti
jechuudha. Abbaan keenyaa ani isinii wajjin taphatutti jiru. Ani wallahi amma kana sikkiinaa fuudhee ni jismii maaliif seenaa astagfirullah tooybadhu sheekana kana ofirraa لا إله إلا أستاذ السلام عليكم وانا كان ufajjee jechuun maal jechuudha? Ani waan deemaa jiru kun qabu laayibira ture iyyuu itti erga qabdee naan achi booda si waan ani itti narra fadhaa itti dhiibee cufee dhufe. Maal taate gruppii goonee waliin haasofnee asli kalee galgala waa weeddu waliin dubbanne siigalee kalee dhaga'ama sagalee eewwan waliin dubbatan usmiyyaa galchi seenaa yoo ergatee raate usmiyyaa harkisiini social media lafa gabbuusi waan kana social media seenaa dhiisi dhaabaddu social media gadi buusi dhageeffadhu dhageeffadhu seenaa ila seenaa na dhageeffadhu kiroo abaaboo darbaa jiraati harkisii yoo dandeeche seenaa waan kana social media irraa dhaabi kaleessa waliin haasofne aslii gruppii nu gootee wajji dubbannee akka namaa waliin haasofne waan kana jamiilallee fidiiti dhageessisi mucayyoo tana akkana miidhamuurra onneen isii socho'aa jirti jennee akka nama tokko waliin haasofne waan waliin haasofne fiddee social media irratti sin dubbatini aslii keessaa waliin haasaa jirta hiisi waan kana dhaabi mucayyoo dhaabi waan kana yoo dhaabdee ati lafa gabbuutee keessaan dubbanne wayyaa dhiisaa reediyaa dhageeffadhu meemte akkasitti reediyaa dabal harkisi dhageeffadhu la kaleessa akka namaa wajji dubbanne kaleessa akka namaa wajji haasofne guutuu
dhageeffadhu laal keessaanis yoo taate waliin dubbannee waa hunda kaleessa waliin haasofne achi as wanni dhufee asliin siin jedhe maal inni wanna jechaa asirratti illee dhaabi waan kana lafa gadi buusime keessatti deebifnaatu miseejara keessa deebifna dhiisi waa'ee kana dhiisi seenaa natti hin jedhe seenaa keessa jaalalli waan nama dhugaadhaati. Dhugaadha. Jaalalli waan nama hin goone si qabdu garuu waa'ee kana maal lafa gadi hin buufne obboleetti biyya. Maqaan balleessaa yaati hin boo'ina tuuteen kan akkasii taachaa jira itoo jedhan. Maa akkana dubbatan si. Jaalalli kila hojii akkamiin kana si dubbatan. Akkana kana ilaa jiru maal Sena, please. Onne of kutini ya mujayo. Onne timida matai. Tai onne simida ma mujayo tai. Onne simida ma di. Igale onne simida matai sena tai kalbi ten sora tena tai. Lugara tabunis waan jiru namni kun tai sena. Yaa waan kan. Lafatti gadi buusi lafatti gadi buusi. Ready. Abo mediti boche bira bastu boyum formata. Avanza. Ramne tijara pindayan onne kam tijara. Mega boy di sigaro. Science it's boy muni beta. Yo Wallah misenjaran. Natti man dugara misenjaran natti mani akkana kanam cayoni jollen jechuudha. Boyun formata la kuba miti. Yo gudate male. Yo baay'ee malee yoo bochee rakkoo miti namni keessa qabuutu miidhaa namarra fida. Amma bochuu garuu amma waan ati jechaa jirtu dhageenye egalee waan isin jette hin dhageenye amma waan isin jettu dhaga'uu feena koo tokko ati miirata isaa baay'ee tasgabbeessuu yaalii godhaa jirtaa dhugaa waan gaarii goote garuu amma isin maal jennuun jetti meeshaa amma isa dhaggeeffachuu waldirraa seenaa nutti dubbatu ishee fideettatte boo'insa. Itti dubbaddu seenaa ayyaana ni qabata. Rame na dhufu baga dhufte reediyootii illee na dhufu baga dhufte akkuma isin dhuftanii akkas illee na dhufu please asin illee na fida. Wanni tikkitti wanni jedhu barbaade warra jala teettanii piraankidha jetta warra jala teettanii illee boo'i jettanii maal jette Oromoon ogguma himaytu jazaan mana namaatu kana jechuudha. Anis irraa waan nyaadhu dhabee nyaata na gargaara hin jenne waan dhugu dhabee dhugaatii na gargaara hin jenne kiraa manaa na gargaara hin jenne nama jaalalan na qabee asli waggaa tokko guutuu wajjin haasa'e amala isaatti natti tola haala isaatti natti tola deemsa isaatti natti tola kaarroo isaa tana yoo laalu jechuudha asli wallahi onneen tiyatun akka waan bakka lamatti addaan na cittuuti jechuudha akkuma san miseenjara illee na dubbise iimo illee na dubbise tiktok illee na deebise wal jaalanne naaf inni jecha takkitti irratti wallamne jecha takkitti san dhufee isinirratti akka waadaa naa galu yoo inni dhufeetiin qabeenya qabdullee maqaa kijiratti garagalchi yookaan akkaawuntii kijiratti illee garagalchi jedhe ani waan qabu hundaa waan biyya arabaa waggaa dheertuu ta'ee dalage hundaa akkaawuntii isaatti irratti garagalcha yoo inni waan naaf taatu sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma baate dubbatti naaf ta'e jedhe ani fuuldura keessan nama 1,100 jira miti waadaa ani naan jedhe fuuldura keessanitti guutaaf jechuudha. Kajedhu ani rammee kanuma waan biraa hin jedhu ani. Galatoomii. Rammee foonoo naa deebisayyee keessa waan inni naan barreesse waan inni naan jedhe sitti erga jechuudha. Ani dhugaa rabbii ani addunyaa kanarratti nama jaaladhu takkaaf yoo du'e nama jaaladhu takkaaf yoo jiraadhe ani kana gammachiisu isaan jechuudha. Ani aslii guyyaa takkitti argee kaarroo isaa san dhungadhe afaan isaa san dhungadhe yookaan uffata takka isaa wajjin uffadhee ciisee yoo du'e illee ittiin qabu jechuudha. Namni piraankidha jettanii ani nama fooloo barbaadu miti ani nama geeftii barbaadu miti ani nama asirratti ajandaa barbaadu miti ani obsee akka intala arsiititti intalti arsii kabajaa qabdi deemtu bareeddi dubbattu bareeddi
teettu bareeddi jecha of qaqqabee waggaa tokko guutuu wajjin haasa'e. Yoo namni asirra dhuftanii amma reefaa taatan isin haa galu dubbiin dubbatutti jiru. Ani awwala birriitti yabaasee kaayiroo dhaquuf qophiirra jira. Kaayiroo isa bira dhaquuf qophiirra jira. Osomaan akkasii qophiirra jiru iddoo mucaanneen gadda xixiqqoo cita suniin tu'e jechuudha. Akka inni tu'e sanaan illee yoo dhaqe xiyya sanumaan waan achitti argadhu hin jiru jecha duubatti deebi'e. Amma eega sanirraa duubatti deebi'ee kalillee wajjin haasa'ee har'allee wajjin haasa'ee har'a asirree wajjin haasa'ee waa takkitti qofa naa waadaa seenuu dide waa takkitti sanatti waadaa naa seensiftan. San barbaadan waa takkitti san waadaa naa seensiftan. Jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Tamam murteen baga nagaan dhufte anaa fi tamaamilleen kaasii wajjin beeta akka jirra har'allee feene waliin qabamuu dandeenya amma sa'a sadii booda jechuudha. Akkasii miti tamaam. Akkasii. Amma waliin qabnaa warra sababa keetitti an duraan ganda isaanii san dhaquu yaadan qabu. Har'a bakka qamaatiin simbira tamaam sigaa. Rakkoon qabu garuu akka seeraan amma akka ilaa jirtutti aslii waa'ee duratti walii gallee irraa garuu immoo waan tokko irratti walii galuu dadhabnee jettu waan takkatti irratti walii galuu dadhaban sun isa san waa ibsitu akka booda dubbiin haara asliin maal barbaadu. Afarsa koy waan isiin jette amma booda rammeelleen dhufe rammeen duraan ganda kenne kan dhufuun dhufee dheesiidhaaf jedhee dubbiin dubbii jajjabaa dubbii tiyyaa ta'eera. Rammeen booda dhufe asliitti dhaynee waan jiruun gaafanna wanti takkatti siirratti walii galuu summaa inni. Reedii jala jiraas. Seenaan nu haayamtu sa. Seenaan nu waan kana tamaama badii osoo hin jenne keessatti deebifattanii wayyu. Koya farsa keessatti deebisanii. Bo asirratti sooshaal miidiyaan kun fayyaa addaan qabu. Asirratti ani kabarbaadu waan takkittiin irratti na walii galuu dinne sanii yoo inni as dhufee waan san irratti ammallee walii hin gallu jedhe waan san isinii dubbata. Aslii naa fida jaalalaaf kabajaan isin eeggata. Wallaahi jechuun beektanii rabbiin foon kee eeggateetiin hin jismee lafee naa qabu jechuudha miti. Yoo aslii halkan eedanaa kana waan qunnamsiiftanii waan takkitti isin irratti walii hin galle borga nama seenaa falmata Saudi Arabiyaa keessatti duuta janaazesii argitanii asirra mateettanii oromoonni kuma irra taa'ee bookan akkasin naa boochan jechuudha. Kijibaa walii booda malee dhugaa walii booda. Seenaa asli bilbilee fiira garuu asliin bakka mucaa deengaa dajjifamee sana achitti biraa dhufe arreeftan waliin turre xiqqoo dadhabee biraa deemee inni achitti mucaa sana du'aa jira. Bakka du'aa jira akkamitti waan sirraa qabu sirrii sana ka'ee rukkunee hundaa'ee inni kuree san keessa jira anis waliin turre dadhabee biraa galee ganama ba'e waan ta'eef inni amma dhufuu hin danda'u garuu ati reeferammee yeroo si gaafatu waan isin naan jettaniin fudhadhaa isin irratti hin kuufattee taasisuu hiriyyaa kenna waan takkatti jettu sana osoo nutti himtee waan irratti wal dhabdan booda asitti nutti himtee booda immoo keessan gaafannee akkasitti finnee ragaa yaada amma dhufuu dhagaye tamaam sitti amma sa'a kana yoo dhufnellee asliin halkan qixxeen dhufaa miti. Ani sa'a ammaa kana viidiyoo banee osoo isinitti agarsiise wallaahi billaahi dalagaa dhaabetanii kushinaa keessaa ba'ee jidaal kushinaa jala taa'ee haasuu jira jechuudha. Ani nama dalagatu shaqaalaadha. Nama kompiitara dalaguu miti nama mana arabaa dalagu jechuudha. Sa'aatiin dhufutti waan shaanarra kaadhee yoo barbaadeetiin nam tokko maal jedhama waan takka fudhamne jedhu dabbaa hin qabdu amala hin qabdu mataa hin qabdu yoo barbaadan dhaabbata kiyyaafi isin agarsiisa sagalee dhiyan dhageettanii miti yoo barbaadan dhaabbata kiyya uffannee akka intala namaatitti bareeda isin agarsiisa jechuudha. Kan isin agarsiisu moo isin hin jaalanne kana jaalladhe asliidha. Ani aslii jaalladhe aslillaa jaalalti na qabdi aslii durattuuti na hafuutu. Warri waan takkeessa waan namaa barreessitan warri tokko sirraa qaba. Seenaa gaafii sirraa qaba. Aslillee si jala hiriira jechuudha. Aslii walii galle waa takkitti san irratti walii galuu dhabne waa takkitti sun maali kan booda isiniif hime yoo inni waan san ammallee ta'u jedhe an san booda isinii hime wallaan asliin alatti jiraachuu hin danda'u. Du'ee qabrii qilaadiina bofaa fi jawwee wajjin jiraadhan awwaalanii. Maati irratti nama jaaladhu eegan argatin maaliif jiraadha? Maali sababbiin an jiraadhuuf? Maali sababbiin an jiraadhu? Haala ishiin tibeetii arabaa dhiqee jiraadhuuf maali gof? Maa inni naaf hima? Namni jaalala beektan. Jaalala beektan naaf hima. Warna irratti
قبضني رمي دقيقة ورنا رمي قبضني سينا جالة أسبوع قبضي جالة بيتا إسرا أكسينا رمي قبضني نمبر رئيسنا فدوان والله جالة لك بسينا فرمات قدامي جرجتو إننا وري كايرو جو فرمات قدامي إننا وري كايرو دقيق فدا إننا تبادل رمي سوري Dura jaalala ni beekna seenaa jaalala garuu atiin nu jaalala beeka maaliif ni beektaa namni jaalalaaf hin wareegamin namni ulee jaalalaatiin hin tumamin jaalalan beeku sigalee ati amma ogeetti jaalalaas hin jenna sigalee namni jaalalaaf jecha wareegama guddaa kana kaffalu nama dhugaati jechuudha jaalala dhugaatiitu akkana nama hiqqiffachiisu beektaa gaafa boochuu boo'insu kun walii lama. Ati reefu amma boo'insa nagaa boo'aan turre baay'ee wayyaazaan na cinaa jira sagalee wayii sin jeeqan beeku michoon boo'uu bira kuttee ni hiqqifatti laa hiq jettee wanni tana jaalala dhugaati tan kanaafuu akkuma siin jenne ati boo'insa kee fixadhu boo'in furmaata ammoo boo'insa hin guddisine anaaf hitamaa midhaa kama ana boensa jettami di analgade dana kana asli video asbaye karu sakni yolali yo sagale sadage wallahi ufajjisa ruinti danta tagruwi matena wonni sinjira tufta kan barbadu ani asirati takka beetu bedemiti takka maqainu ma nyaara hada bedemiti jalala tu bedemiti akkasin branke jetto war branke jetta demati branke akkote sangafada akkote sani gafada asa kan ambasna sinigale ani isin agarsiisa wajin akka intala arsii keessallee akka intala diidaatitti jechuudha. Dhala waan jettara deebitu miti dhala qurraashi akkasisanii miti qurraashiiwwan isinii himee jira. Seenaa miila keessaa beekti uummanni koomantii maal? Naafi taphaan boodaas yoo jaka wal agarru bal'ama seennee jirra atis waan nuti jenne nin fudhadhaa nun jettee waata seenteemi. Sa'aatii meeqarratti fidda? Amma nuti ganaa gaanu bira amma ganaa shaayiidhaa namni ganaa sa'aata nama sadaqaa jiraarra nama du'e kaayiroo qofa qabdaami har'an tana du'aayiidha. Du'aayii kana amma gazee shaayii booda karoora achi kaafadde alhamdulillah mucaan eeggate du'e sun wallahi qalbii namaa cabsaa biyyatti deemanii miti jechaati malee wallahi billahi nu walitti dhufoote jechuudha. Sababa sani malee inshaallah. Yaa har'aati du'aayii kana wajjin biidii ta'uu dandeenya garuu wal harkuun keenya aslii wajjin dirqama ani reefu himeen ture safaraan an galuu fi safara isaan gala waladda ni beekatamaa garuu si jecha deemuun qaba dhaquun qaba asii wajjin wal harkuun qaba garuu sa'a amma siimuu hin danda'u sa'a 5 sa'a 3 sa'a 2 anillee yeroo san dalagaa geeffadde akka ajaa'ibaatitti of tottolchee zanaa jedhee isin egaa qalbii keessas qalbii turee jechuudha. Allah inau alaihi rabbi wa anati ya digalman sifa gau ani dubiti ya tumurade simbra de ba daga wari anjala demtani pranki mare yatan rabbi ule jalalati ni sina garbu yo sinin je sinina barre ule jalalati biddu du'ani qabri sina awalan jidin ule jalala malin garafani jalala mal be kam kun akuma nyaate ol lo fi ke ofeti de mujra ule jalala malin garafa mal be kawa jalalan beekani yaa sida jalala beekani asi wareen tuulani like rabbi si gargaaru jabaadhu mana masjid namni wani namaan jiru yaa rabbi si gargaaru jabaadhu mana namni namaan jaa malee waan nama kana jiru hin beeytu ati waan boru rabbi sida irra sidaabu hin beeytu naman ajaa'ibina namatti uffatina namatti hin koflina rabbi si yoo dandeesse gargaari yoo dadhabdeemoo rabbi si gargaaru jeeni bira kuti akkasi amala akkasi qabaadha seena follow si deebiseen jira inshallah jabaadhu ishee waa yaaddanii harkatta ayyee namni kiyya inshallah si jaaladha si kabaja jaalala oromummaa akkasuma akkasuma qalbii kana gaddeebisu fedhii muduraadhu waan rakkadheeni jira iyyuu bar waan dadhabee kumas keessa taa'aa jira galatoomii akka beekanii furmaata anaaf rabbeen akka koree tokkotti dirqama waasin jechuu barbaada ol faadhuuti dubbii moo dubbii ijoolleen godhin akka namaatti dubbii kana fuute akka furmaata godhamu jettiin immoo waan taphaa miti argaa jirta namni haasaa taphaaf haasa waan akkanatti immoo akkanatti hin hirkifatu akka dubbii taphaa gootaa jala deemteetti hin hirkiteetti hin jawaan qabatteen tar akka fidanii mucatti kaaf jettoon kun
لا garamee fa'aa bira geette jaalafni garamee fa'aa bira geette hin dhageenye kaanullee maca qaban. Rammeen abbaa jaalalaatiin beekaa waan hundaa. Bichaani miti nama 1,900 waa jettani. Abbaa jaalalaati. Dubbii immoo dubbii dhiiraa waan taate. Eegalee akka wanti goota yeroodhaan argitanii itti fidanii jettee wal qunnamti. Ani aslii dawwalee fi ture bara aslii reef gastii seenee gara darbite malee kan dhugaa aslii dawwalee fi tureyyuu. Akkuma bakka du'aa sanii waa sirreessu jira jira amma dhufuun danda'u naan jedhee sira amma iyyuu finna ture. Kanaaf amma Siyaade natiija hirribni dafii natti kootu waddoo itti jiruun nyaatu hin dhugu garaa dadhabe meenaatti weddisi yanni na gubee. Arbi. Anti roob jedhe. Kala siramee fi tamam isin eega. booda akkuma jettee faafaa jirii zanaa tolfadhu dalagaa hanqee dalagadhu kotto. Haga sanitti immoo as gubbaa yoo ta'e miidhamtaa osoo hafuura fudhatte si wayyu seenaa qaba dhugaa. Inti walla raba barina maqaa rabbi boo'insaa miti kushiinaa arabaa wallahi billahi kushiinaa arabaa jalaa bee jitaar jala taa'etti ni haasoo jira. Amma laali amma seena sa'aatii irratti deebitu booda halkan yoo deebite wayyaa haga sanitti immoo dadhabda. Amma mana kan kee cufadhuuti hojii hojjetadhu booda akkuma itti isaan goone dalagaa geessite faafaa jirii zanaa jirii deebi. Akkaasillee Saa meeqatti fiduu fi dandeettan? sa'aatii kana osoo hin taane amma nu bira reef galgala ishee na zaanama. Halkan keessa amma nu asiisaa sagaliif daqa 30 isaan bira. Nu birallee akkasuma amma. Sa'aatii 12 irratti bilchaana. Sa'aan 12 xiqqoo as dhiyoodha. Sa'aatii 2 haa ta'u halkan. Warri koomantii asii arrabsu kana harafu sa'a wayita isaa. Keessatti maatamamii dhiyaadha ani komanti dantaarraa qabu nama jiruu fi wallaalee nama jaalalan beene nama nyaata dhugaa akkasumatti kadhiirallee surree ol diratee akka dubartiillee cuncunee gaddoon wajangaa yeroo kanaan bakka hin kennu. Ani seenaadha seenaa falmataa jechuun hin beekta waa'ee kiyya seenaa tiyya hin beekta. Nama jaaladheef arras boris nafsee kiyya dabarsee kennaaf. Fikiris kama qaabir jaalalan beekta jaalalti beekta waa'ee jaalala maal siditti bara. Dhugaadha. Kana himuun sin barbaachisu argaa jirra dhagayaa jirra ati nama akkamii akka taatee fi jaalalaaf hagam akka bootaa qabdu argaa jirra gurbaa gurraacha booda qabannee dhufna abshiroo mara koon qabu kaarruu sallee ni agarta amma immoo laal akkatti hafuura dansichi taa'in dadhabda hin miidhamta bishaanis dhugaan jirtu mana kee cufadhuuti booda deddeebina okay. Ayyee galatooma. Makii tiktaakii kan dhuftu qoyaa asitti matattaakii biraatiin gahiita. Makii tiktookii kan hin kottu qoyaa asitti matattaakii. Kanaan gastii seenu kan biraa. Ayyaan arguun Makii jira. Makii jira. Amma mataa dubbiitti obboleewwan teennaan inni galatoomaa jenna raamee fi kamaamiin waan jirtu jarrummaan xumurtee haa dhuftu asirratti haasa'uun gatii qabanatti hin fakkaatu. Kanaaf osoo Makii galchi seenaa ta'ee darbaarsa. Makii galchi. Oromiyaa teessoo na galchi. Jallisaamee Oromiyaa teessoo na galchi. Oromiyaa galchi. Baaba finnar kana foda di bara makabdi galchin sena foda abudani. Galchi kachumaan sooma godhanii makiiree. Toophira jirtu Toophiraan irra jirtu gubbara laali. Harkisuun beektu. Oromiyaa jedhama kan isii ilaaliin. Harkisu osoo hin taane na biraa asii bara gosti waan tokko nama mul'atu hin jiru gurraachuutu jira. Isiin haa barreessitu kan qilleensa irra qabuu hin dandeettu. Oromiyaa taabaaboo kennitu sana qabii qilleensa irratti itti ergi. Warri as jalaa korolaksii lulluqqannumaa jirtan halaraa keessan nama jaalaa hedduu. Dhaaluun uummata hoolaa. Kun takka barreessitu tokko barreessitu sana qabinaa isiidha. Wallahi nama jaallatanii goosuun Oromoo isii yoo jaallatanii nama jaallatanii
laali seenaa bakka nama gafetu boorsa. Gannumara gannuna guddigeetak. Lala gannuna isa deebis. Ayya. Nu hunda keenya akkasitti sii dhufa. Maakiin Toophii gubbarta jirtu laala. Subhanallah. Asliin dawwaluuf hin oolu kunoo itti dawwalame. Isaan dawwaleef natti fakkaata. Barkalee sumatara waliinaa soina jennee jara keenya bara. Finnee waa mara waan maal irra duubatti deebitee hojjetti boochisu wallaalee. Dhugaa moo afarsu? Afarsaa isiin nagaa jirtu amma ta'e. Iccitii maal? Maal?